Akkam jirtu daawwattoota keenya ammaa kana magaalaa Fiicheetti argamna. Sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa kanatti guyyaa har'aa raawwatamerraa gabaasa dhiyeessaa jirra. Akkuma bitaa mirga kan kootiin akkasumas duuba kootii argaa jirtanitti hirmaattonni sagantaa kanaa hedduun dargaggoonni, shamarran, hawaasni naannoo kana akkasuma immoo godina kanas haa ta'u bakkoota birootii kan sirna baniinsaa yookaan waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Fiicheetti argamuudhaaf asitti argaman konkolaataadhaan warreen fardaan illee dhufan kan motoraanis haaluma isaanii eeyyamen warreen dhufan hedduun naannoo kana jiru. Nullee miirri isaanitti dhagahame maalidha? Dhaamsa maalii qabu Oromoodhaaf yaala waliigalaa irratti jechuudhaan garii isaanii haasofsiisnaa kan hordoftan kabajaadhaanis na feera. Asna cinaatti dargaggeessi tokko ni argama, qeerroon tokko. Dura dursoo yaada isaa kan nuuf laatuun gaafadhaan hordofaan isiniin jedha. Maqaan kan kee eenyudha? Barataa Mankir Girmaan jedhama. Yuunivarsiitii Salaaleen barachaa jira. Anis yaadan qabu amma waa'ee bilisummaa kanarratti jechaadha. Ani guyyaa irraa sooluu kiyyaaf baay'ee itti gammade. Akkasuma immoo akkuma bilisummaan nu bira jiraatu garuu ijoolleen keenya wanta dubbachuu barbaade ijoolleen keenya naannoo Amaaraa keessatti dararamaa jiru. Kun isaanii barnoota dhiisanii too kun isaanii godaananii kun isaanii bakka bu'an isaanii warreen dhabamanii jiru. Isa saniif akkuma Oromiyaa keessatti nageenyi eegamaa jiru Yuunivarsiitii Amaaraa keessattis maaliif hin eeggamne kan jedhamu tokko natti dhagahameeti jechaadha. Isa saniif ani immoo guyyaa har'aa kanatti godina Salaalee Shawaa Kaabaa kanatti akkanatti ooluu keenyaaf madda bilisummaa Oromootiin jechaadha. Bootaa kana guyyaa har'aa kana akkanatti oollee gammachuu ooluu keenyaaf baay'ee itti gammadee baay'ee akka gammadan hundi keessanuu hin beektan jechaadha. Kanarraan kanaaf garuu dhimmi barattoota yuunivarsiitii keessatti barataa Oromoo akka hin baranne ani isaan dararamaa jiran kun maaliif hin eeggamne mirgi isaanii yookaan immoo akka isaan nagaa warra isaanitti galan maa hin taasifamne an jedhudha. Ani akka chaansii yuunivarsiitiin biraatirraan lola dadhabeetoo barreen gaddaa gara Salaaleetti jijjiirradhe. Eessarraa? Gara yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa asitti jijjiirradhe jira jecha. Sababa maaliitiin bara darbee dhuftee? Bara darbeen dhufe barreen gaddaas achitti dararaawwan achi keessa ture baay'ee kan nama gaddisiisudha. Achitti ijoolleen keenya baay'ee isaanii warreen rukutamanii jiru. Gaaddanyoonni keemmoo warri achitti du'anii jiru barana jechaadha. Akkasuma ani boota sanitti lola boota sanii waan hin dadhabeef barachuu waan hin dandeenyeef dararaa achi waan hin dadhabeef asitti jijjiirradhe garuu asitti nageenya Oromiyaa keessatti sirriitti kabajama. Achitti yeroo barattoonni keenya torbee tokko ji'a tokko rukutamu achitti humni hin galle jechaadha. Erga ijoolleen keenya rukutame nuti Oromiyaa keessatti nageenyi sirriitti eegama. Osoo lolli hin ka'in federaalli ni gala, poolisiin kora bittinneessaan Oromoo ni gala jechaadha. Ani isaanii immoo keessatti osoo ijoolleen keenya dhiigni isaanii dhangala'u osoo hunduu achitti humni nageenya kunillee hin galu jecha humni nageenya isaaniitillee hin galu ta'e humni koree bittinneessaa Oromoo Amaaraa kan galu yoo ta'e isaanillee gara barattoota Amaaraa san ta'anii ijoollee keenya rukutaa turan jechaadha. Ani dararaa guddaan argee ta'u boota kanatti jijjiirradhe garuu kun maaliif ta'uu danda'e maaliif mirgi barataa hin eeggamne hin jedhudha kanaan dubbinki. Furmaanni maalidha jetta rakkoo kanaaf? Furmaanni ani wanta dubbachuu barbaade akkuma Oromiyaa keessatti nageenyi akkanatti eegamu kana maaliif yuunivarsiitii Amaaraa keessatti hin eeggamne? Yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii Itoophiyaa jedhama moo yuunivarsiitii Gillii jedhama? Kana wanta gaafii akka gaafii tan dhiyeessu jechaadha maaliif hin eeggamnedha nan jedhu maaliif ijoolleen keenya rukutamaadha? Fayyaa ta'e galatoomi. Galatoomi. As akkasuma na cinaatti immoo barataan kabiraan ni argama dargaggeessi kabiraa atoo maqaan kan kee eenyudha? Maqaan kan koo Ammasaa Dhugumaan jedhama. Asuma Fiichee kanatti barataadha. Eessa barata? Koolleejjii barnoota barsiisota Fiicheeti. Mee har'a kan si argine sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo irratti maaltu sitti dhagahame akka Oromootti yoo akka qeerroo Oromootti dhaamsa maalii qabda? Waajjirri adda bilisummaa Oromoo kaaba Shaggar Salaaleetti banamuunsaa magaalaa Fiicheetti banamuunsaa baay'ee na gammachiisa. Waajjirri kun banamuun qofti gahaa miti. Waajjira kanatti ammallee namni keenya qeerroo qarreen xiqqaa guddaan dhufee to'ee barachuu qaba. Jabaachuu qaba ijaaramuutu irra jiraata. Gaafa waajjirri kun as dhaabbate walitti mataa uummata kana walitti qabadheetan yaadaani. San ta'uu dhufe immoo uummanni as deddeebi'ee waajjira kanatti fudhachuutu irra jiraatan jedha. Dhaamsa nuuf laatteef yookaan yaada nuuf laatteef hedduu galatooma. Ayyee isinis galatooma jabadha. Maqaan koo akkuma beekamu Daraaraa Gammachuun jedhama. Har'a wanti ani asitti wal ga'uu dandeenyee fi waajjira adda bilisa baasaa uummata Oromoo waasaa qabuuf
har'a asitti nuti waajjira kana banachuudhaaf yookaan immoo adda bilisa baasa uummata Oromoo godina kana dhufee waajjira akka nuusaaq wal geenyee akkuma dhiichisaa jirruu fi miidiyaa kanarrattis ani yaadan ani kennuu barbaadu inni guddaa maal seete haalli nageenyaa godina keenya keessatti jiru tokkoffaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan ka'e ijoolleen keenya mana hidhaattis kan dararamaa jiru ammas mana hidhaatti kan guurramaa jirudha. Nuti akkuma beekamnutti gama kootiin ani waraana bilisummaa Oromoo doona jedhe wanti ani qaanamu hin jiru. Maaliif uummanni keenya kaleessa qeerronis kan itti dhiittame kan itti dhiige jaalanneeti miti. Maaliif mirga dhiitta nafxanyaatii fi wayyaanni kan nurra ture waan ta'eef kanarraan kanaaf immoo akkuma kaleessa san waraana bilisummaa Oromootiin jechuudhaan ijoollee keenya dararaa jiru. Kanarraan kan ka'e kun nurraa dhaabbachuu qaba. Maaliif nuti waan falmannees beekna Oromoonis waan falmatee beeka. Kanarraan kan ka'e jarri akkuma kaleessa sanitti nu deebisuudhaaf nuti immoo isa hin fudhannu. Maaliif kalee iji keenyatti badee miilli keenyatti muramee mana hidhaa keessatti dararamaati lammiin keenya Oromoo kan ture jechuudha. Kanarraan kan ka'e yeroo gabaabduu keessatti mootummaan godina kana ilaalee ta'u nurraa dhaabbachuu qaba. Kanan arsitadheera. Kajaatee galatoom. Ani guddina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ganda guuyyamaaf qo'aati. Ganda Abaawoo jedhamte Abaawoo maqaa Abaawoo bira dabarte gandi teenya ganda jibbamte Abaawoodha maqaa Abaawootiin. Nuti bara Bilgaasaa wajjiniin bara 1983 irraa jalqabnee hanga har'aatitti kan ciisaa jedhanii obboleeyyan keenya kan ciisaa jedhanii akka shittootti xiyyitii magaazanaan irratti rafarrafaa turan. Kan haa jedhanii xiyyitii akka biddeenetti gurshaa turan. Nuyi ganda guuyyamaaf ganda Abaawoodhaan beekame. Har'allee nuti halagaan keenyumti nurra taa'ee caammaa wayyaanee ta'ee hanqalbaara wayyaanee dugdatti baatee bakka nuti jirru bosona ta'ee mana hidhaatti ta'ee keenyumti nu dararaati ture gufuun itti ta'aa ture. Nuti har'as nuyi qabsoo uummata Oromoo lafatti hin gannu har'allee akka fiixa baanu akka nuyi maddii keenya galtee ta'e nun burjaajessinetti harka tokko wal qabannee har'allee qabsoo uummata Oromoo itti fufnaan jira akka kiyyatti haawwan keenya odoo dhibamanuu garaa ofii hidhatanii akka nuyi agabuu jirru odoo beekanuu odoo dhibamanuu nurraa dhuman warri keenya obboleeyyan keenyallee an akka Badhaadhi Dilgaasaa guyyaa Badhaadhi Dilgaasaa rukutamu Matarayyeesin luka isaa bitaa rukute icciitiin ishiitti naafan kenne jedheetti icciitiin ishiitti naafan kenne jedhee harka ofiitiin Adaa Barakaa keessatti guyyaan bara 1987 ji'a lammaffaa amusii guyyaa sa'aatii 9 irratti du'e ofiif hojjeessetti shugguxiidhaan harka kiyya ishiitti hin kennu jedheeti. Kanaafuu nuti har'allee nama harka isaanitti kennuu miti. Nama injifannoo keenya bakka hin gaatu. Nama uummata Oromootiif dhaabbachaa ture lafeen keenya. As keessatti hin baadhee deema. Kana harki namaa akkana jira. Rasaasa ishee as keessatti hin baadhee deema. Guyyaa natti dhaga'ama. Jaldu keessatti gaafa ilfina shiqannoo dulla keessatti rukutamtee nu biraa qabamtu bira hin jirma Matarayyeesin tokko gaafa sanillee. Bara leencoo lataa chaartaarii gadhiisan jedhanii tooyi ofumaa farrajanii tooyi wanni irraa ari'an chaartaa wanni irraa ari'an. Nama kanarra ture qabsoon Badhaadhi Dilgaasaa qabsaa'e. Uummanni keenya halagaatti naaf harka kennaa uummata keenya halagaan maa nyaataa nuti abbaa warraa taanaa jedheet gursummaa dhaabaadhaa niitii zamaanaa taa'e jechaani ture warra caammaa wayyaanee ta'e tooyi nu reebaa ture. Gursummaa dhaabaa haadha manaa taa'aa jechaanii ture. Nuyi nama kanarra ture har'allee Oromoo bakka kanaan isin ga'e bakka bilisummaan argamte bakka kanaan isin ga'e ani fixa. Maqaan kiyyaa Daffar Bizuun jedhama. Kanan dhaladhee jiru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutitti dhaladhee jira. Kanaaf waajjira baniinsa adda bilisummaa Oromoo kanaaf gammachuu guddaan nu dhagahamee tooyi godina kanarratti argamnee tooyi qophii kana kabajaadhaan geggeessaa oolle jirra baay'ee itti gammadaa jechuudha. Uummata Oromootiif dhaamsi ani qabu dhaamsa guddaadha. Dhaamsa guddaadha jechuun caarraa nama dhufteetuun caarraa takka waliigallee wal qabannee tooyi filannoo kanarratti hirmaannee tooyi mootummaa kana ofirraa kuffisuu qabna. Mo'achuu qabna.
tokkoon keenya hararraa qabnee too'i waraqaa eenyummaa ganda jirurraa baafannee too'i kaardii fudhannee too'i billittoo ittiin dorgomnu san filannoodhaaf harka keenya kennuu qabna. Harki tokkichi rasaasa tokkicha. Kanan dhaamaaf uummata Oromoo. Harki tokkichi rasaasa tokkicha kana seeraan adda bilisummaa uummata Oromootiif akka kennitanii jedha. Kan inni dhufe godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagamirraayi. Wanti dhufeef immoo madda bilisummaa ABO kana kabajuu fi hirmaannaa shamarranii kanarratti illee baay'ee gadi bu'aadha. Waa'ee ABO yeroo jedhame maatiinis hin eeyyamu yeroo dursunii fi amma immoo adda waan ta'eef carraa kanaan shamarranis akka waa'ee ABO kanarratti hirmaatan barbaada. Shamarran akka keetiitti ergaa maal dabarsuu barbaada? Shamarran ABO jechuun akka durillee akka bineensaatti ilaalamaa ture. Har'a immoo yeroo nama ta'e kanatti ABO'tti makamanii tooni wanta waliin hojjechuu qaban tokko akka waliin hojjetan jechuun barbaada. Shamarraniinis carraa kanaan ABO'n homaa miti ABO irratti hirmaadha jechuun barbaada. Qabsoo Oromoo keessatti shamarran yookaan immoo qarritti jechuun haala kamiin irratti hirmaachuu qaban jettee yookaan shamarran akka keetiitti ergaa dabarsuu barbaaddu qabdaa? Shamarran gahee guddaa qabu. Shamarran garuu gaheen isaanii mana keessa qofa itti fakkaata. Gaheen isaanii mana keessa qofaa miti. Alattis ba'anii qixxuma dheeraa hirmaachuu hin danda'ani. Shamarran tokko baay'ee sodaatu. Kana irrattis hirmaatuu barbaadan. Kanaafuu akka sagantaan irraa kun maal fakkaata? Sagantaan irraa baay'ee bareeda ture. Hayyoota keenyas agarree baqa baay'ee das nama jedha. Ana nufe Aanaa Dagamirraayi. Sagantaan baay'ee bareedadha. Yaada dabarsitu yookaan shamarran akka keetiitti qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti yookaan qarreen adda bilisummaa Oromoo maal gochuu akka qabdu mee yaada yoo qabaatte? Yaada ani qabu shamarran qarreen jechuudha. Kawanna kanarratti akka hirmaatan barbaada manatti hafuu osoo hin ta'in isaanis akka qarree akka irratti hirmaachuu qaban dabarsaa jechuudha. Hayyee galatoomii yaada ONN irratti dhiyaattee yaada nuu kennuu keetiif guddaa galatoomi siin jenna. Isinis galatooma. Kan inni dhufee godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Adareetirraa hin dhufee maqaan kootis Indaalaa Qorichoo jedhama. As magaalaa Fiicheetti si argine guyyaa har'aa kana sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Fiichee kan godina Salaalee yookaan Shaggar Kaabaati. Mee dhaamsa maalii qabda? Dhaamsi ani dhaamu waajjirri kun asitti banamuun isaa guyyaa har'aa akkanatti qeerroo walitti qabamee waliigalee bakka tokkotti waajjira banachuunsaa baay'een itti gammada garuu immoo wanni tokko lafa qabachuun dura ittiin hojjechuudha kan laallamu waan ta'eef ittiin akka hojjennu tokko taanee ittiin hojjechuu qabna. Godina irratti miti aanaa irratti illee akka banamu taasisuu qabna. Yaada qabnu beekumsa keenya nama hin beekneef wallaalummaa keenya nama beekurraa fuunee akkasitti raabsuu qabnaan jedhaan. Oromoodhaaf wanni ani dhaamu akkuma kanaan dura jarri Oromoon beekumsa isaa waliigalee ittiin fayyadamu jedhanii jarri maqaa nutti baasan akkas edoo hin taane isaan akka nuti waliif hin galleef akkas jedhanii nuti tokko taane jeequmsa tokko malee jaalala malee nuyi hammachuu beekna kan kana dura nu godhes jaalala malee gowwummaa miti wallaalummaas miti kan kana nu godhe jaalala ofitti qabuutu kana hundarraan nu gahee ammas immoo eega kana yaadannees waliigaltee dhabuu keenyatu akka waan keenyallee odoo kiyya jennee itti fayyadamin keenya jennee akka dhaadannu kan nu taasise tokko ta'uu dhabuu keenya waan ta'eef kanaafuu waan agartanii keenya jennee itti amannu san kiyya jennee hamma of beeynutti wal faana hiriirree idoo waliin qoodin amantaanis sabaanis abaanis idoo waliin qoodin tokkummaadhaan wal ijaarree adda bilisummaa jechuun kallattii adda ofiitiin kan irraan gorre kan hin dabne isa qajeela san jechuudha waan ta'eef idoo irraan gorin ittiin hojjechuu qabnaadhaan jiru. Daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo akkuma isin daawwachiisaa turre guyyaa har'aa kana sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo
kan godina Shaggar Kaabaa yookaan godina Salaalee magaalaa Fiicheetti baname kana ilaalchisuudhaan qophii qophaa'ee ture walduraa duuban akkasuma immoo yaada hirmaattota qophii kanaa fi jiraattota magaalaa kanaatii fi naannoo kanaas ni dhiyeessaa turre. Sagantaan gabaabinaan dhimma waajjira baniinsa adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa kana ilaalchisuudhaan qopheessinillee kana fakkaata. Kanneen yaada isaanii nuuf laatan akkasumas immoo qophiin kun akka milkaa'uuf qooda gama isaanii gumaachan hundumaa hedduu maqaa keessan maqaa daawwattoota ONN ittiin hedduu galateeffannaa nu hordofuu keessaniif hedduu galatooma. Horaa bulaan isiniin jedha. Ganda barisasa wajete gabina brahmasiraba majete jartin ganda barisasa wajete gabina brahmasiraba amanta visi ansisa amawazi siwamsisa amanta visi amsisa amawazi siwamsisa afi antum alengaltu nisha gatte malengaltu afi antum alengaltu wasi wamte malengaltu chako ya sariti Shako ya sariti, kateri radutte, siriti kijika, arrabaderati, kadeno busomba, watani, kai vitnesu, gomani ilolani, sinu bimalesu, asigari kuno, marage sumo, asingaralaya, sodaye jugalla. Shako ya sariti, Shako ya sariti, kateri radutte, siriti kijika, arrabaderati, kadeno busomba, wataville kota, sabate kechare, loraville lolta, amante kendave, Shako ya sariti, Shako ya sariti. Aye, galatoma, nagajua,